Harka fuunee kam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Hararirraa oduu Ramadaanaa qabadhee dhufeetiin jira. Oduu Ramadaanaa waliin Faamii Ziyaadii. Sagantaan Afiirraa Afxiraa hawaasa Musliimaa magaalaa Awwadaay hirmaachisee Awwadaayitti taasifame. Afiirraan Afxiraa kun dhaabbata gargaarsaa Zeenul Aabidiin kan qophaa'ee jedhamee jira. Sagantaan Afiirraa Afxiraa hawaasa Musliimaa magaalaa Awwadaay hirmaachisee magaalaa Awwadaayitti taasifame. Afiirraan Afxiraa kun dhaabbata gargaarsaa Zeenul Aabidiin kan qophaa'edha. Bara 2004tti kan hundeeffame dhaabbanni gargaarsaa Zeenul Aabidiin namoota rakkatoo, ilmaan yatiimaatii fi harka qaqalleeyyii rakkoo baasuudhaaf dargaggoota aantummaa uummataa qabaniin kan hundeeffame ta'uu hundeessaa fi dura bu'aa dhaabbatichaa kan ta'an dargaggoo Mu'aaz Mahammadi. Hundeeffameefis obboleeyyiin keenya rakkataa kan ilmaan yatiimaatiif harka qalleeyyii akkamitti osoo nuti jirru rakkannaa jechuudhaan xiqqoo qabnu walitti fiduudhaan dargaggoota aantummaa sabaa aantummaa hawaasa isaa qabuun ijaarree jechuudha. Achirraa eegallee hojiilee adda addaa seektaroota adda addaa irratti hojjechaa jira ilaa hanga ammaan tanaatti seektara gama nyaataatiin beelawaa beela baasuudhaan jechuudha. Akkasuma ammaas dhukkubsataa dhukkubsachiisuudhaan daarawaa keenya daara baasuudhaan ilmaan yatiimaa fi harka qalleeyyii hedduu ta'an jechuudha. Yeroo ciidaa uffata ciidaatiin yeroo manni barumsaa banamu uffata daftaraa fi qalamaa fi yuunifoormii isaanii dandahaa kan kafaltii barbaadullee kafaltii irraa kafalaayee barsiisaa jira. Ulamaa'ota gurguddoo yeroo isaanii hunda diiniif kennanii jiraatan duuba dhaabbachuudhaan gargaaraatis akka jiran dargaggoo Mu'aaz himanii jiru. Akkasuma ammaas manguddoota namaa isaan xoruu hin qabne kan irkoo tokko hin qabne jechuudha. Fiffuunee tajaajila walitti fufinsa qabuun isaan xoruudhaa fi akkasuma ammaas namoota manni duraa jigee mana san deebinee suphuu fi kan qabneef immoo haala mijeessuudhaa fi akkasuma ammaas hojiileen kaan ulamaa'ota keenyaa fi namoota beekamoo amantaa keessatti shoora guddaa taphachaa jiran akka isaan dhimmi maatii isaanii isaan yaachisnee akkuma diin qofa hojjetaniif nuti duubaa isaan deeggaraa akka isaan diin kana galmaan ga'aniif gochuu irratti argamna. Kaka'umsa mataa isaaniitiin dargaggoonni akka Mu'aaz kun dhaabbata gargaarsaa kana eega hundeessan gargaarsi mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa irraa isaaniif godhame akka hin jirree fi deeggarsa hawaasaatiin kan socho'an ta'uu eeranii jiru. Sagantaan guyyaa irraan tanaatis deeggarsa hawaasni keenya nuuf godheef hawaasa magaalaa Awwadaay fi naannawa isii galateeffachuudhaaf tokkummaa hawaasa musliimaatiif Afiirraa Afxiraa qophaa'edha jechuudhaan dargaggoo Mu'aaz dubbatanii jiru. Sagantaan irraan tanaa tokkummaa magaalaatis ni dabalata. Akkasuma ammaas gammachuu guddaatu maatii tana keessa dhufaa jira jidduu uummata islaamaati jechuudha. Uummanni islaamaa kan duraan yaadaan wal badee ture yeroo itti keessatti irra walii dabree jechuudha dabree hundaa'u itti hafoonaa lillaahi waliin jee gammachuudhaan hafxaralleen masaraa mootummaatirraa eegalee ilaa hanga milineem addaraashitti deemaa jirti jechuudha. Muummicha ministeeraa keenyaan eegalame jechuudha. Nuti sababa san godhachuudhaan hawaasa keenya harka qalleeyyiidhaa fi abbootii hawaasa magaalaa tanaa manguddoo abbootii amantaatii waliin sagantaa afxiraa bashannanaa jechuudha asitti qopheessinee isaanii wajjin furuudha irratti argamnaa jechuudha nutis. Hayyee galatoomaas illee. Biyya Suudi Arabiyaatti xayyaarri tokko sababa haati takka buufata xayyaaraatti waa irraanfatteef imala isaa dhiisee gara buufata isaatti deebi'e. Wanni haati tun irraanfattees ilmoodha jedhamee jira. Dabalata qabna. Xayyaarri biyya Suudii sababa haati takka buufata xayyaaraatti waa irraanfatteef imala isaa dhiisee gara buufata isaatti deebi'e. Xayyaarri kun imaltoota biyyoota Suudii qabatee gara Maaleeshiyaatti kan imalaa ture. Tasa haati xayyaara kana wajjin imalaa turte wahiin buufata keessatti irraanfadhe jechuudhaan daddafaatii na deebisaa jettee gaafatte. Wanni isiin irraanfatte qabeenya garmalee qaalii qarshiidhaan hin jijjiiramne ture. Ajaa'iba! Wanni isiin irraanfatte daa'ima isii xiqqaadha ture. Zanniyuu Arabiitu gabaase. Poolisoonni biyya Iiraan namoota 30 kan barnoota daansii yoogaa fudhachaa turan hidhe. Barattoonni kun uffata shari'aan Islaamaa hin hayyamne waan uffataniif jedhamee jira. Dabalata qabna. Poolisoonni biyya Iiraan namoota 30 kan barnoota daansii yoogaa hordofaa jiran to'annaa jala oolche. Namoonni 30 kun
uffata seeraan alaa kaayyatanii barnoota daansii yoogaa fudhachaa jiran poolisiin biyya Iraan hidhatti galchee jira. Barattoonni 30 kun uffata shari'aan hin hayyamne uffachuu isaaniitiin to'annaa seeraa jala oolanii jiru. Barattoonni magaalaa Gorgiin barsiisaa hayyama barnoota kanaa hin qabneen leenji'uu bira dabruudhaan seera shari'aa Islaamaa biyyi Iraan ittiin bultu kan qaama qullaa argamuu fi dhiiraaf dhalaan wal keessa kutaa tokko keessatti makamanii mul'achuu nama dhorku dabruu isaaniitiif kan yakkaman. Dubartoonni gosa ispoortii fi daansii akka yoogaa kana barachuu barbaadan uffata qaama isaanii hin mul'ifne kaayyachuun dirqama. Rifeensa isaanii ammoo hijaabaan uwwisuun dirqama jedhamee jira. Maaleeshiyaan Ramadaana kana keessa qaruuraa dhugaatii alkoolii 18,000 caccabsite. Dhugaatiin shari'aa Islaamaatiin dhoorkaa ta'uu mirkaneessuuf jedhamee jira. Dabalata qabna. Indoneeziyaan Ramadaana kana qaruuraa alkoolii 18,000 caccabsite. Qaruuraan 18,000 dhugaatii wajjin Indoneeziyaa keessatti caccabeeti jira. Akka poolisiin biyyattii himetti magaalaa Jaakaartaa keessa walitti qabuudhaan qaruuraa 18,000 barbadeessuu isaanii himanii jiru. Uummanni Indoneeziyaa harki 90 yookaan miiliyoonni 260 musliimoota yoo ta'an dhugaatii alkoolii shari'aan isaaniif hin hayyamne bakka jiruu baasanii ofirraa balleessuun barbaachisaa waan ta'eef kana goone jechuudhaan hoogganaan magaalaa Jaakaartaa Anis Baasweedan dubbatanii jiru. Akka hoogganaan kun jedhutti Indoneeziyaa keessa musliimoonni baay'atanis iddoolee akka hoteelaatii fi mana halkaniitti dhugaatiin dho'isaadhaan waan gurguramtuuf tarkaanfii akkanaa irratti fudhachuu dandeenya jechuudhaan dubbatanii jiran. Ejensii sabquunnamtii mootummaa naannoo uummata Harar televezyiinii Harariirraa oduu Ramadaanaa irraaf qopheeffanne keelaan gammaan tana hordoftanii oduu Ramadaanaa waliin Faamii Ziyaadiin ture turtii gaarii.